Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isinitti dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Sirni baniinsa mana maree ja'affaa waggaa sadaffaa gaggeeffamee ooleera. Sirnicha irratti ministeerri muummee Ifeedirii Dr. Abiy Ahmed argamaniiru. Pireezidaantiin Ifeedirii Saahilawarq Zawudeen manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree federeeshinii hojii eegaluu kan labsan yoo ta'u, karoora waggaa mootummaa federaalaas dhiyeessaniiru. Sirnicha irratti miseensonni mana marichaa abbootiin amantaalee dippiloomaatonni teessoon isaanii magaalaa Finfinnee ta'e pireezidaantonni naannolee fi keessummoonni biroon argamaniiru. Olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya waaraa mirkaneessuun xiyyeeffannoo mootummaati kan jedhanii fi olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya waaraa mirkaneessuun xiyyeeffannoo olaanaa mootummaan bara kana qabate ta'uu pireezidaantiin Ifeedirii Saahilawarq Zawudeen himaniiru. Pireezidaantiin Saahilawarq sirna baniinsaa manneen maree lameen irratti argamuun haasawaa fi kallattiilee hojii mootummaa federaalaas kennaniiru. Manni maree federeeshinii federaalizimii fiiskaalaa sadarkaa fooyya'aatti ceesisuuf hojjetamaa jiraachuu walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota galiiwwan waloo fi deeggarsa baajataa obbo Shimallis Abdiisaan ibsan. Korichi dhaabbii karoora baajataa 2016 ilaalchisuun pireezidaantota naannolee waliin mari'ateera. Haaluma kanaan jijjiiramaan duraa qoqqooddii galiiwwan waloo fi akka qabeessummaa tatamsa'ina bu'uuraalee misoomaa irratti aadaan iftoominaan mari'achuu jiraachuu yaadachiisuun yeroo ammaa garuu naannolee gidduutti galiiwwan waloo qoodannaa baajata deeggarsaa fi bu'uuraalee misoomaa dhaabbileen federaalaa naannoleef hojjetan haqa qabeessaa fi qaqqabamaa taasisuu fi hojimaanni diriiree akka raawwataman taasisuu irratti kan argamu ta'uu obbo Shimallis ibsaniiru. Manni marichaa ce'umsa fiiskaalaa haqa qabeessaa fi bu'a qabeessa taasisuun qorannoowwan gargaaraa ka'umsaa taasisuun karoora waggoota 10 qopheessuun gara hojiitti seenuu himuun ragaan mana maricharraa argame ni mul'isa. Karoora baajataa 2016 miseensa karichaaf kan dhiyeessan barreessaan karichaa dhaabbii obbo Haayiluu Ifaan gama isaaniin manni marichaa qoodaminsa qabeenyaa haqa qabeessaa fi bu'a qabeessa akka ta'u hojjetamaa jiraachuu heeraniiru. Gaaffilee heera mootummootaa yeroo gara yerootti dabalaa dhufe sirnaan keessummeessuu fi deebii hatattamaa kennuuf riifoormii dhaabbataa taasifamuu beeksisaniiru. Qabxiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ifoomuu ministeerri barnootaa beeksise. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan dhimmicha ilaalchisuun ibsa kennaniin barattoonni qabxii darbiinsaa fidan 27,267 yookaan dhibbeentaa 3.2 qofaa ta'uu dubbataniiru. Qabxiin olaanaan saayinsii uumamaarraa 649 magaalaa Finfinneetti yoo galmaa'u saayinsii hawaasaan ammoo 533 magaalaa Dabra Maarqoos irraa ta'uu heeraniiru. Manneen barnootaa bara 2016 qormaata kutaa 12ffaa qoran keessa harki 42.8 barataa tokkollee kan hin dabarsine ta'uu ministeerri barnootaa beeksiseera. Baranaa manneen barnootaa 3,106 qormaataaf dhiyeessan keessa 1,328 barataa tokkollee akka hin dabarsine ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan dubbataniiru. Dabalataanis barattoonni qabxii isaanii boru kaasanii ilaaluu akka danda'an ifoomsanii akkasumas bu'aa olaanaan baranaa damee saayinsii uumamaatiin galmaa'ee 649 saayinsii hawaasaatiin ammoo 533 ta'uu himaniiru. Sagantaan riimeediyaalii baranaas itti fufa kan jedhan yoo ta'u barattoonni qabxii isaanii boru ganama sa'aatii 12 irraa eegalee toora intarneetii fi karaa ergaa gabaabaatiin ilaaluu akka danda'an himaniiru. Qorannoon sanyii filatamaa qamadii fi xaafii dhibee qamadii akka addunyaatti misooma qamadii irratti hudhaa ta'ee jiru irratti yuunivarsiitii Mattuun qoratamaa jiru hayyoota yuunivarsiitii Mattuu fi qooda fudhattoota qonnaa godinaalee Iluu Abbaa Booraa fi Buunnoo Baddalleetiin daawwatame. Qorattoonni yuunivarsiitii Mattuu qorannicha irratti hirmaachaa jiranis qorannichi oomishaa fi oomishtummaa guddisuun cinatti dhibee qamadii akka addunyaatti hudhaa ta'aniif furmaata ta'aa jedhan. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Mattuu Dr. Indaganaa Abbebe inisheetiivii qonnaa xiyyeeffannoon hojjetamaa jiran utubuuf sanyii gosa adda addaa irratti qorannoon taasifamaa jira jedhan. Yeroo dhiyoottis qonnaan bulaa biraan ga'uun rakkoo dhiyeessii sanyii mudatan ni furraa jedhaniiru. Indaastiriiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran teeknooloojii hospitaal daataabees jalqabsiisuuf mariin gaggeeffame. Hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa obbo Ahmad Indiris raagaalee indaastirii naannoo Oromiyaa keessa jiran bu'a qabeessa taasisuuf teeknooloojiin deeggaruun ammayyeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru.
Indaastiiriiwwan magaalaa Shaggar keessa jiran bu'aa qabeessa taasisuuf hojii hospitaal daataabees jalqabsiisuuf Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa waliin mariin taasifamu ragaan Biiroo Investimentii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Naannoon Beenishaangul Gumuz keessatti magaalaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa giddugaleessa godhate hundeeffamuuf ta'u Ministeerri Bishaanii fi Inerjii Itoophiyaa Injiinar Habtaamuu Ittafaa ibsan. Magaalaa hidha haaromsaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hundeessuuf karoorfame hidhichaaf eegumsa akka ta'u akkasumas baay'ina uummataa yeroo ammaa kana naannolee adda addaatti mul'atuuf furmaata laachuuf akka gargaaru Injiinar Habtaamuun ibsaniiru. Hawwata turizimii bishaan hidhichaa uumuu fi odolawwan keessatti uumaman ilaalcha mijataa fi hawwataan hidha saadichaa kiiloomeetira 5 dheeratu uumu qabeenya qurxummii fi oomisha qurxummii fi kan kana fakkaatan magaalaa haaraa uumamu dirqisiisu kanaaf carraa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha jedhan. Itoophiyaan yaa'ii intarneetii 18ffaa Jaappaan magaalaa Tookiyootti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaatteetti. Yaa'ichi mata duree hariiroo intarneetii nu barbaachisu nama hundaaf qaqqabsiisuuf jedhuun gaggeeffamee ooleera. Sammuu namtolchee qoodinsa intarneetii hambisuu, nageenya odeeffannoo, teekinooloojii haaraa, yakka odeeffannoo fi nageenya onlaayinii, bulchiinsa daataa hammataa, mirgoota namoomaa fi bilisummaa akkasumas waarummaa dhimmoonni jedhaman ajandaalee yaa'ichaa ta'uun heerameera. Jilli Ministeera Deetaa Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Huuriyaa Aliin durfamu yaa'icha irratti hirmaachuu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Sababa walwaraansa Israa'elii fi Gaazaatiin dhiyeessiin giddugala bahaa yaaddoo ta'uu gatiin boba'aa dabaleera. Odaa Habtaamuu dabalata saakattaa nutti dhiyeessa. Haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwattee hordofee gatiin boba'aa dabaluun himameera. Haalli Israa'el fi Gaazaa jiru dhiyeessii giddugala bahaa irratti dhiibbaa taasisuu mala yaaddoo jedhuun gatiin boba'aa dabaluun ibsameera. Gatii boba'aatiif madaallii ta'e kan fudhatamu gatiin boba'aa hin qulqulloofne Ameerikaa baarmeeliidhaan $3 hanga $87.68 oliin dabale. Gatiin boba'aa Ameerikaas akkasuma dabaluun himamee jira. Daangaaleen Israa'el fi Filisxeem boba'aa hin oomishan garuu ammoo giddugalli bahaa boba'aa addunyaa keessaa harki 3 kan irraa argamu ta'uun ibsameera. Haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate kunis waggoota 10 darban keessatti muddama guddaaf gama lamaaniin saaxilee jira. Biyyoonni lixaas haleellaa kana balaaleffataniiru. Haa ta'u malee dubbi himaan Hamaas gareen isaa Iraan irraa deeggarsi kallattiin taasifamuu fi himee jira. Haa ta'u malee walgahii mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii kaleessa Niw Yoorkitti ta'ame irratti Iraan hirmaannaa kamuu akka hin goone haaltee jirti. Xiinxalaan BBC'n dubbise tokko Saawul Kaavoonik haalli Gaazaatti mudate kun biyya ollaa kan taate Saawud Arabiyaa fi Iraan kanneen boba'aa hedduminaan dhiyeessan irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuun dubbateera. Walitti bu'iinsi kunis Hamaas deeggaraa jirti kan jedhamtu Iraan kan dabalatu yoo ta'e dhiyeessiin boba'aa addunyaa harki 3 yaaddoo keessatti kufa jedhan. Kana malees xiinxalaan kun karaan boba'aan giddugala bahaa keessaan darbu sululli galaana Hormuz sababa walitti bu'iinsaatiin yoo gufate addunyaa irratti ammi boba'aa harka 1/5 kan ta'u dhaabbachuu mala jechuun dubbatan. Sululli galaana Hormuz dinagdeen isaanii kan boba'aa irratti bu'uureffate biyyoota galoo galaanaatii fi sarara murteessaadha. Guyyoota itti aanan haalli garamitti akka adeemu hin baramnettis investimentiin boondaa fi doolaara Ameerikaa dabaluu danda'a jedhamee eegama. Investimentiin kunis yeroo rakkoo mudatutti faayidaarra kan oolu ta'uunis eerameera. Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatee hordofuunis gatiin boba'aa baay'ee dabalee kan ture yoo ta'u baatii waxabajjii keessa gatiin jiigita boba'aa barmeela $120 olitti gurguramaa ture. Dhiyeenya keessa garuu gatiin jiigita boba'aa gadi bu'uudhaan naannoo $70 gurguramuu eegalee kan ture yoo ta'u dhiyeessitoonni oomisha boba'aa erga dhiyeessii isaanii hir'isuuf yaalanii turanii booda deebi'ee gatiin dabaluu eegaleera. Biyyoota boba'aa baay'ee oomishan keessaa tokko kan taate Saawudiin oomisha boba'aa ishee guyyaatti miliyoonaan akka hir'iftu beeksiftee turte. Gamtaa biyyoonni boba'aa oomishan kaanii kan ta'e miseensonni OPEC+ gatii dabaluun yaaduudhaan oomisha isaanii hir'isuuf yaalaa jiru. Biyyoonni OPEC+ hangi dhiyeessii oomisha boba'aa addunyaa 40% kan haguugu yoo ta'u murteen isaanii gatii boba'aa irratti dhiibbaa olaanaa taasisa jedhame. Gabaasi kan BBC. Kan daawwachaa turtan miidiyaa jirturraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa jirturraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.